Hordoftoota Oromiyaanis Network akkam jirtu kun wiirtuu Yayyabaa Oromooti. Oromootu Oromoo Lola kan jedhu jalqabarra sagalee gadi qabatee dhaga'amaa ture. Amma yeroo dhiyoodhaas garuu sagalee sol kaafatee bal'inaan dhaga'amutti gadi taa'ee jira. Qabsoo uummata kanaa baroota dheeraa lakkoofsise wanni kaleessa hin turre wanni haaraan har'a dhalate maaltu mul'annaan yookaan argamnaan iyyuu himannaan akkasii dhiyaachuu jalqabe laata. Maalirraa maddaa asirratti uummanni keenya maal hubachuu qaba kan jedhuuf yommuu tarii yeroo nu ga'es immoo waca gabaasni Amnesty International kallattii garaagaraatiin uumee jiru kana waliin ilaaluuf jenneetiyyuu namoota futtaanee qabannee dhiyaannee jirra. Nisi obbo Kumsaa Buraayyuu Perz Awustiraaliyaadha. Obbo Fiqaaduu Moroodha. Houston Texas USAdha. Obbo Toleraa Bayyanaa fi ani Tabsaa Dheeressaa immoo asuma Kaanaadaadha. Waliin teenyeerraa akkan waliin turtanuu kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa. Hunda keessanuu waa hunda dura baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada yeroo keessanii fi wanti kun jechattiisee Oromootu Oromoo Lolaa qofa yoo hin taane humna Oromoo tokkotiyyuu humna Oromoo kan biraa kan aangoorra jiru humnaan aangoorraa buusee aangoo qabachuudhaaf lola. Kan jettu yoo of keessaa qabdi. Wanti kun immoo irra caalaa waggaa lamaan kanaati kan akka gungummiitiin jalqabee amma miidiyaa irratti darbee dhaga'amu jalqabee. Kunis immoo hundi keessan hubattu isaan amanaa waanuma yaada sadarkaa addunyaattu himatamee fi himamee fi akka fudhatamus ta'e kana kan amma biyyatti bulchaa jiru Oromoora kan jiru kana wajjin kan wal qabatu fakkaata. Sun akka jirutti ta'e keessaa'uu obbo Kumsaanii fi obbo Toleraanii 1991-92 gullallee turtanii turuu qofatu hin taane barsiisaa turtanii dabbaloota turtan jechaadha. Dabbaloota barsiisaa turtanii obbo Fiqaaduu Attis iyyuu immoo barsiisuu baattus barattee Jira kan lamaan fuuldura teessee takkuma akeekni qabsoo Oromoo humna tokko aangoorraa buusee aangoo qabachuu ta'ee jira. Akkasitti beektu maal beektu maal barsiisaa turtanii mee kana wajjin walitti qabaate inni ammaa kun maalirraa ka'e laata? Anillee obbo Fiqaaduu Silaasii kennuun barbaade mee warri waan kana yoo toleetti fudhatte gaariidha ta'uu baate warra kanatti dabarsa. Dubbittiin egaa waanuma siyaasaati. Siyaasa irratti immoo nu caalaa more professional kan ta'e barumsaanis obbo Kumsaadha. Isaarraa ittuu jalqabdee naa wayii akka kootti. Yerga obbo Kumsa fudhadhu gaa. Suutuma jedhee jalaa baqatee jechaadha. Obbo Fiqaaduun wanti Tasfaayeen gaafate waan ilaalchaati. Ilaalcha irraati gaafate Tasfaayeen. Anaaf obbo Toleraadhaan immoo isin waa barsiisaa turtanii waan siyaasa Oromoo kanaa gara gullalleetti Oromoon tokko ari'ee aangoo fudhachuudhaaf moo maali kaayyoon inni ittiin qabsaa'aa ture kan jedhu natti fakkaata yoo hin dogoggoriin Tasfaayeen. Mee dura gara gaaffii kee obbo Kumsa haala kanaan dhiyaataa jira amma Oromoo tokko humna Oromoo tokkotiyyuu aangoorra jiru aangoorraa humnaan irratti aangoo qabachuu kan jettu kanaa wajjin walitti hidhamte maaluma irraa maddite isheen kun kan jettu kanaafan kaase. Kun egaati kan inni irraa ka'e waan baay'ee irraa ta'uu danda'a. Kallattii meeqarraa ilaaluu dandeessa? Tokkoffaa kallattii diinaarraa ilaaluu dandeessa. Warra Oromoon takkaa waliigalee hin beeku jedhanii Oromoon waliigaluufis hin jiru waliigalees hin beeku. Wal waraanaa ture wal waraanaa as ga'a warra jedhanii warra agartee diina tarsiimoo jennu kana strategic enemies warra nu jennu kana isaanii warra humnaan nu qabatee warra biyya keenya humnaan cabse waggaa 150 warra biyya keenya saamaa ture irraati. Inni kaan immoo humna amma masaraa Minilik dhuunfatee irraatiis ololli kana fakkaatu adeemaa jira. Nuyyuu Oromoodhaati Oromoon ammaa booda lola maalii barbaada?
hundeen qabsoo Oromoodhaan nu raawwateera warra jedhurraas kun dubbatama. Karaa hedduu ilaaluu dandeessa jechuudha. Ani ilaalcha koonsiptima Oromoo Lolaa ka jedhu. Lola Itoophiyaa keessatti ta'e keessaa kan Oromoon irra guddaan qooda hin fudhatiin jiru yookiin hanneen asuma bara aniifati ija siyaasaa banachuu dandeenyetti yoo ilaallee Lola Shaabiyaa wajjin ta'e keessatti Oromooti irra guddaan dhume Oromoodha. Lolichi garuu kan sirna Itoophiyaa Finfinneedhaa eeguu fi kan immoo Asmaraadhaa yookaan immoo gammoojjii Eertiraa keessaati mirga sabootaan tiksa jidduutti ta'e. Egaati lolichi lola lamatti jechuudha. Lola gosa lamarraa ijaarame. Tokko kan mirga sabaantisaa ofiin bulchuu sabaan mirkaneessaa mirgootaa fi agartee mirgoota siyaasaa kan dinagdeef kan hawaasummaa mirkaneeffadha kan jedhuu fi addana ammoo mootummaa giddugaleessaa kan akaakilee irraa nutti darbee daangaa sana eegsisa kan jedhu Finfinnee irraati lolli kun ta'e. Lola ta'e asii fiduufi gara keenyatti dhufan. Lola kanarratti kan dhume irra guddaan ijoollee Oromooti. Lola naaqfaarratti ta'e obbo Fqaaduun kana nu caalaayyuu beekuu danda'a. Loloota gammoojjii Eertiraa keessatti kan irra guddaan dhume ijoollee Oromooti jechuudha. Lolli sun gaafas lola Oromoodhaa fi lola warra Eertiraa jidduutti ta'e kan jedheen jiru. Lolli gaafas ta'e suni lola Eertiraatii fi lola immoo mootummaa jiddugaleessaa jijjiirama Finfinnee jidduutti ta'e jedhameeti fudhatame jechuudha. Akkasuma gaafa ijoolleen Tigrees kaanii agartee daddabititti of ijaaranii humna isaanii guddifatanii lola guddaa gaafa deemsisanii lolli sun kan inni deeme ammas lola mootummaa Itoophiyaa kan jiddugalummaa qofaatti amanu kan immoo agartee Finfinnee irraati teessoo isaa bal'ifatu. Teessumni isaa aangoon isaa Finfinnee ta'e biyyoota hundumaa amma daangaatti immoo lola Itoophiyaadhaa fi lola Tigreeti jedhameeti kan beekame jechuudha. Agartee yeroo sanatti TPLF fi Itoophiyaa jidduutti lolli ta'e. Amma gaa waan nuti ajaa'iba sitti ta'u har'as taanaan Itoophiyaan gaafas sirni gaafas Shaabiyaa lolaa ture sun sirni gaafas TPLF lolaa ture sun hundeensaa agartee Itoophiyaa as a colonial state akka Itoophiyaa akka hundee koloniitti hin jijjiirame. Amma immoo Oromootu dabareesaa duraanis lolaa ture Oromoon amma dhalate jechuu koomini amma immoo Oromootu sirna kana lolaa jira. Sirna kana innaa Oromoon jolu gaafa Eertiraanii fi Itoophiyaan loltu lola Eertiraaf lola Oromoo hin jenne quba qabaa. Gaafa Eertiraanii gaafa Itoophiyaanii fi TPLF loltu lola Oromoo fi lola TPLF hin jenne. Har'as Itoophiyaan ishuma kaleessaa sana. Itoophiyaa ishee kaleessaa iyyuu duwwaatuun ta'e dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaa Mangistuu Hayilamaariyaam fa'aa caalaayyuu baay'iftee agartee kan jijjiirama jibbitu. Itoophiyaa riifoormii jibbitu. Itoophiyaa kan kaleessaa yaaddu kan biraatu ta'e jechuudha. Amma gaa humni Oromoo Itoophiyaa kaleessa humnoonni kan biraan lolan lole waan ta'eef har'ammoo deebanii Oromootti ol lole inni jedhu kuni falasii guddaa qaba jechuudha. Kan Oromoon lolaa jiru sirnichadha. Sirna agartee akka inni of hin bulchine isa godhe, sirna dinagdee isaa saame, sirna gadi isaa ittise, sirna gadi agartee isa cunqursee lole Oromoon. Agartee kanaafuu lola Oromoo fi lola Itoophiyaa yoo jedhame karaadha malee lola Oromoof lola Oromoo miti. Oromoon loloota ta'an hundumaa keessaa Oromoon hin dhimne amma ammaatti waan adda isa godhu jiru. Agartee yeroo baay'ee dogoggora guddaan Itoophiyaa keessatti ta'u. Mirga sabaaf sablammootaa dhiigaaf lafeetti hidhuudhaaf tattaafachuudha. Look, qabsoon Oromoo kan inni manaa bahee fi sirna cunqursaa sirna abbaa bayyummaa isa dhorke
sirna immoo isa agartee isa qophoomsee daangessee diidatti hambisee ofiisaa irra gattaa'e sana isa buqqisuudhaaf. Amma sirni sun jiraatutti qabsoon Oromoo qabsoon haqaa ittiin jiraata jechuudha. Qabsoo haqaati kan sabni uummanni Oromoo amma godhaa jiru. Kan ijoolleen Oromoo amma lagaa itti jirtu qabsoo sirna sana jijjiiruuti. Qabsoon sirna sana jijjiiruu immoo engaddumayyuu agarreerraa agartee Oromoon sirna sana hanga tokkollee warroota sirna sanarra jiran hanga tokko jijjiiruu keessatti illee qooda guddaa godhe. Ennaa sana jijjiiru bar waan ijoolleen Oromoo itti dhumte sirna jijjiira jette malee mallasiin jijjiiran jirre quba qabaadha. Bar ijoolleen Oromoo sirna cunqursaa kana bakkaa kaafna jette malee agartee eenyunni abbaa waraanaa sana ilma Tigree sana lafaa biyyaa kaafna hin jenne Getaachoo Raddaa fa'aa gashin hin jenne yookaan immoo abbaa Itsaayii fa'aa gashin hin jenne qabsoon Oromoodhaa kan inni aggaammate sirna jijjiiraati. Sirni jijjiiramu immoo sirna biyyoota cunqurfamoota hundumaaf ta'u. Cunqurfamoonni immoo nu qofaa miti Sidaamni jira, Walaayittaan jira, biyyoota keenya keessa sabni hin cunqurfamiin hanga xiqqaadha kan jiru jecha. Kanaafuu falasiin Oromootu Oromoo lolaa jedhu suni ittiin qabatanii qabsoon bilisummaa amma deemaa jiru akka inni hundee hin godhanneef akka uummanni ka'ee hin falfanneef ammaa booda eenyuun hin falmaanuu obboleessa kooti jedha. Lakki akkasumini qabsichi akkasiin manaan baadha. Qabsichi kan inni manaa baheef yoo galataan deemee dhaqee beete mangistii mililikkeessa kan taa'u ta'e qabsoon Oromoo hin dhumatti kan jedhu aniif toleeraan hin barsiifne. Kan nu barsiifne hundeen qabsoo Oromoodhaa kaayyoon siyaasaa isaa jechuudha. Agartee Democratic Republic Oromiyaa ijaaru yookaan immoo uummanni Oromoo yoo barbaade, yoo filate, yoo jaallate, yoo isaaf ta'e sabaaf sablammoota kan biraa wajjin ta'ee Itoophiyaa keessatti kan qabeenya isaa, bal'ina isaa, jabina isaa, beekumsa isaa gitu bakka qabaatee biyya sana wajjin jiraachuu jechuudha. Garuu tiyoorootikaalii kananiif toleeraan barsiisaa baane hundeen qabsoo Oromoodhaa Democratic Republic Oromiyaa ijaaruudha. Haa ta'u kanas illee ta'e egaa kun ilaalchaaf ejjennoodhaaf ajandaa dhaabni poolitikaa Oromoo tokko lafa keewwatee ittiin adeemaa jirudha. Dhuma irratti murteessaan uummata akka ta'e hundi keenya namannaa akka filmaanni kun uummataaf akka dhiyaatu obbo Toleeraa. Akkasuma jedhee manis amma kan inni jedhe bari uummanni Oromoo yoo isaaf ta'e yoo barbaade yoo tamane filmaata hiree mataa isaatii murteeffachuu hin danda'a. Garuu hundeen qabsoo Oromoo ganama innaa dhalatu innaa manaa ba'u innaa jaallan ganama an dhuurani ganama barii sana Oromiyaa Democratic Republic taate ijaaruudha. Kun dhugaadha wantaan ishee kana tuquu barbaadee fi ammas warri qabsoo uummata kanaa jagaadhaan hin laalle yeroo hedduu warra biyya diiguudhaaf of ijaare warra biyya diiguudhaaf adeemu sanaachitti immoo jaarmoliin ajandaa kana qabanus uummaticha irratti impoos gochuudhaaf akka adeemanu haala kanaan waan dhiyeessanuuf kun hubatamuu qaba jechuudhaafani. Obbo Toleeraa wanni kun irra caalaan sheegaa waggaadhuma lamaan kana asii dhaga'amuu jalqabde kana jechaan immoo humnuma isaa aangoorra jiru kana karaa dabballoota isaaniitiin isaanumaaf sirriidha haalli kun Oromoon aangoorra akka kan aangoo qabate jiru Oromoo akka ta'e Oromoon biyya bulchaa akka jiru haala kanaan mootummaan kan biyyattiiti kan Itoophiyaati haaluma kanaan dhiyaachuun kun sirriidha isaanuma wajjin jaallan isaaniiyyuu mootummaa kana mootummaa federaalaati humnoota garaagaraatu walitti dhufee uumee mootummoota naannootu jiru isaanumaafuu gaariidha akka mootummaa Oromootti dhiyeessuu yaaluun kun maaliif wanti seemuu keessa laallu kana jedhanii deeggarsa kakaafachuu dabalachuu waan of keessaa qabdu fakkaatti. Kana hojii walitti qabii gasa kaayyoo qabsoo uummata Oromoos beektaa kana lamaan walitti qabime gama keetiin. Tolle tasfaa galatoomaa hundumti keessan baga deebinee wal agarree. Ani amma isa bara 1991 sanarraa ka'uun barbaadu
umuriin koo yeroo sanaas hubannaan koo yeroo sanaas haalli yeroo sana tureef haalli amma yeroo jirus baay'ee wanti baay'een jijjiiramee jira. Dhuguma yeroo sana qubee barsiifneerraa Rippaabilikii Oromiyaa gad dhaabuuf kan jiru kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ture. Dhuguma nus isa barannee isuma barsiifneerraa. Dhugaadha sun dhugaadha. Gaaffii nama ka'e garuu maree nama ka'e garuu Oromoon Oromoo bulcha inni Oromootu Oromoo lola inni jedhu kuni waggootii lamaan darban kana akkuma wanniitti ka'ee amma babal'atee jira. Kun maalirraa ka'ee maalirraa madde kan jedhu irratti yoo ilaalle ana kan ilaalutti nuti hin hubanne yoo ta'e malee Oromoon Oromoo loluu hin qabu kan jedhu yeroo jijjiiramni kun dhufetu jalqabame. Yoom jalqabame gaafa adda bilisummaa Oromoo Eertiraarraa galanii waraanni ammi tokko bosona jira jedhamee adda bilisummaa Oromoo fi yeroo sana ODP'n ta'anii dhaaba lama ture. Dhaaba lama wanni ta'e ture sana. Jaarsolii fi abbootiin gadaa fi Jawaar Mohaammed fa'ammoo gidduu galanii warri hidhate kuni amma bilisoomneerraa amma waan barbaannu arganneerraa warri hidhate kun galuutu gaariidha. Oromoof Oromoo walajjeesuu hin qabu kan jedhaa ture. Keessattuu obbo Lammaa ture. Waltajjii adda addaa irratti paablikiitti dubbataa turan. Kontekstiin isaan irratti jedhanii waraanni keenyas Oromoodha. Waraanni ODPs Oromoodha. Ijoolleen bosona jiranis Oromoodha waan ta'eef nuyi wal waraanuu hin qabnu Oromoo gidduutti dhiigi dhangala'uu hin qabu kan jedhu achirraa ka'e jechaadha. Kanuma irratti amansiifamaniitu yeroo tokko hin beektu yeroo waraanni agalu jedhamee duulli duulamaa ture gara dhiyaa Wallaggaa fi gara Gujiitti namoonnii fi abbootiin gadaa obbo Baqqalaa Garbaa Jawaar Mohaammed fa'aa dabalatee duula akkasiitu godhamee waraan namni tokkos galeera ammi afes immoo afeera jechaadha. Achirratti ka'e. Isa kana gaa yoo ilaalle akka itti jedhamaa jira. Ammallee waan sun ittuma jira. Maaliif yeroo sana bulchiinsi yeroo sana ture tiim Lammaa jedhamu malee Prime Ministeriin yeroo sana Prime Ministeri Dr. Abiyyi ture. Amma isaanuma. Kan Oromiyaa bulchus yeroo sana ODP turan amma gara badhaadhinaatti geeddaraman malee jarri isaanuma. Yeroo sanatti Oromoon Oromoo loluu hin qabu jedhame yoo fudhatameera ta'ee amma sababni inni jedhamuun irra hin jirreef naan galbanaaf. Yoommoo sirnicha lolla jedhame sun waan biraadha. Oromoo ta'ee immoo ilaalcha irratti immoo adda addummaa qabaachuun waan jiru siyaasaa keessatti jechaadha. Fuuldurattis jiraachuu danda'a. Amma yeroo darbe xiqqoo tuttuqnee turre dhaabbileen siyaasaa bakka sadiitti qoodamanii jiru kan jirurra jirra. Tokko badhaadhinaa, kaan kafaawoodhaa, kaan adda bilisummaa Oromooti. Miti? Isaan kana gidduutti jira. Isaan kana gidduutti wallabbii yookaan wal hubannoo dhabuun yookaan immoo kan kootu wayyaan jira jechaadha. Kun amala siyaasaa keessattuu biyyoota guddatan keessa jiraannu keessatti sabummaadhaan utuu hin ta'in ilaalchaan namoota wal dura dhaabbachuu biyya kootii fi saba kootiif kanatti ta'a. Ilaalcha poolitikaa akkasiitu biyya kana guddisa. Ilaalcha poolitikaa akkasiitu uummata kiyya kana caalaaf bu'aa qabeessa kan jedhuun wal dorgommiidha jechaadha. So akka Oromoof Oromoo wal lolutti utuu hin ta'in akka Oromoof Oromoo wal waraanutti hin ta'in Oromoo ta'ee nuyi arfan keenya mataan keenya arfan keenya ilaalcha tokkicha hin qabu. Ilaalcha wal dorgomu tokko Oromiyaa biyya keenya akka taatetti eega fudhanne in principle eega fudhanne booda karaan nuyi irra deemnee Oromiyaa jaallannu kana badhaadhisuu dandeenyu Oromiyaa jaallannu kana moor akka inni of danda'u akka inni abbaa biyyummaa uummatni Oromoo akka abbaa biyyummaa isaa dhuunfatu karaan nuti adeemnu adda adda yoo jenna ta'ee kun Oromoof Oromootu wal lola miti. Yaadatu wal lola. Yaadatu wal dida jechaadha. Yaadota kana keessatti immoo Oromoon obsaan walii wajjin hojjechuu danda'u isa kanatu gara kanatti fide. Amma gaa dubbiin gara humnaatti gaafa geeddaramu gaafa warra bosona jiru kanas adda bilisummaa Oromoo kan koomiti jedhee labsu gaafa mootummaan immoo eega adda bilisummaa Oromoo kan koomiti jedheetu warri kun shiftaadha jedhamutu humnatti geeddarame jechaadha. Kana gaa waan kuni waan jaalalaan walitti dhufuu qabaachuun akka abbaa gadaatti akka hawwii uummata Oromootti akka hawwii abbootii gadaatti akka beektotaatti eega waan kun karaa nagaatiin furamuu hin dandeenye gara humnaa qofatti jijjiiruu dandeenya kan jedhuun ga'a jechaadha. Kanatu dubbicha hammeesse. Kanaaf Oromoo ajjeesaa jira guutummaa 100% ani jechuu hin danda'u. Garuu Oromoon Oromoon ajjeefne hin jennu. Fakkeenyuma dhiyooma kana fakkeenyaa fi kan isaanuu amananii
gara Gujiitti humnoota addaa Oromiyaa ijoollee Oromoo namoota 12 ajjeefnee irra hidhee humni sunis gabaaseera qaamni biraas gabaaseera. Karaa Wallaggaa keessatti kaabinoota hojjettoota mootummaati jedhamanii namooti ajjeefaman jiru. Dhugaadha kun jarriyyuu hin haalle. Maaliif tarkaanfiin kun itti fufaa amma isaanii irree abbaa hirrummaa kana babal'isanii isaan jala hojjetanitti itti fufa kan jedhu Oromoof Oromoon dhugumaan wal ajjeesaa jira. Yeroo tokkotu obbo Nadhii Gammadaatu ana miti nama biraarraan nagee namoota gurguddaarraan nagee obbo Nadhii Gammadaatu gurbaa tokko viidiyoo tokko qabanii ijoolleen naannoo waraanaatti qabanii itti dhiyeessanii tarkaanfiin akka irratti fudhatamuuf jaarsa gaafa gaafatanii obbo Nadhii Gammadaa kan nuti qabsoofnuu fi warra wallaalaa akkasii warra humna Oromoo gananii humna biraatiif ergaman kana barsiifnee humna Oromootti dabaluudhaan malee isaan kana ajjeesuudhaan miti kan nuti qabsoofnu. Kanaaf humnoota akkasii barsiifannee akka isaan gara keenya godhanii uummata isaaniitiif lolan goona kan jedhudha jechaadha. Pirinsipilii kanatti amannee yoo deemne wal ajjeesuudhaan wal balleessuudhaan utuu hin ta'in humna sana humna biyya guddisu keessatti humna bor biyya tiksu keessatti humna bor biyya guddisu keessatti walii wajjin waliigalteedhaan hojjechuutu irra baasanatti fakkaata. Kanaaf inni jedhamu kuni diinnis itti fayyadamuu danda'a waan kana. Isaanumatu wal nyaata maal nu dhibe. The same thing nuyi jenneerra yeroo hooggantooti Amaaraa yeroo darbe wal ajjeesan sana wala nyaattu jechaa turre nus hunduma jedha kana beek. Walii isaanii wala nyaatan maaltu nu dhibee humna isaanii daddaba kan jedhu. Alagaanis akkuma kan nutti fayyadamee walii isaanii ajjeesu jedhee nutti wanni ta'uu danda'a. Kana of keessa alagaan maaliif akkas nuun jedhee humni biraan maaliif akkas nuun jedhee nutti fayyadamaa tun ta'ini nuti of keessa ilaalee waan kana damitti hambisuu dandeenya kan jedhee irratti hojjechuu danda'u. Nuyi isa akka ittiin ilaalan nu tasfaa. Egaa galatoome wanti kun egaa akka keessaa akka toleraan nu yaadachisitti irra caalaadhuma iyyuu warra gama OPDO duraanii biltsiginnaa Oromiyaa irraa akka maddeedha. Tarii egaa keessaa immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin diilii godhamaa ture sana jechaadha. Tiim gartuu tiim lammaa sanaan wanti isaa egaa tarii erga hoogganni gara biyyaatti deebi'ee boodas humni kun biyya keessa socho'uu jalqabe yaaddoon isaanii guddaan OPDO odeeffaa biltsiginnaa Oromiyaa bulchuuf waan ta'eef ajandaa waliigala biyyaatiin ajandaa ofiis egaa jalaan geggeeffachuu ta'uu danda'a. Obbo Fiqaaduu Botoleeraan humni addaa Oromiyaa hangi tokko humnoota hidhatanii bosona jiran kanaan akka rukutame isaanuu amananiiru. Mee kanumarraayyuu kai waa'ee ittisa biyyaa walitti qabiiti kallattii sanaan yeruma bobba'uyyuu maqaa Oromootiin bobba'uu qaba ture. Maaliif iyyuu immoo humni hidhatee bosona jiru yaaddoonsaa waliigala nageenya biyyaatiif maaliif iyyuu humni addaa naannoo tokko humna hidhatee bosona jirutti bobbaafama akkanatti adda ba'e utuullee waliin makin kunuu sirriidhaa laata. Kana wajjin walitti qabii waan kumsaa fi toleraan jeneraal Simoon wanti dabaltuu qabaatte walumatti. Olega. Keessaan irraan fadhee waa'ee ittisa biyyaa kanas xiqqoo ishee waan qabda fakkaata jedhanii keessa amma tokko jiraattee beektaawoo akkamitti ilaalama isheen kun achirraa kaaftee kan nuu himtuufan. Haa ta'uugaa ani kan natti bareega akka gaazexeessaa tokkootti waa gabaasuudha. Kanatti achitti ta'ee har'a sanatti ta'ee kanatti ta'ee maaliif ta'ee waan jedhu koomentii gochuudha. Kun egaa hojii kumsaafaa keessa buddeena kumsaafaa keessa nagalchaa jirta waa'ee siyaasaa kana keessa. Akka nama tokkootti egaa yoo gaazexeessaa taates paastariis taatu dhimma biyya keetiitii fi naannoo keetii irratti akka nama tokkootti yaada mataa keetii qabda ta'a. Akkuma sanatti hin dubbadhaan waan natti mul'ate hin dubbadha waan ayyaanni abbaa kootii natti agarsiisee hin dubbadha namni jibbus jaallatus jechuudha. Maalirraa ka'uun barbaada? Lolaa jenne maanni lolli kun? Oromootu wal lola. Lola jechuun maal? Kanumarraati. Amma wanti deemaa jiru kun karaa lamaan egaa. Kan lolaa jiru lafarratti lolli jira. Lola karaa warra hidhatee wal loluutiin yoo ilaalle lafarratti lolli jira. Warra kana haaluu hin dandeenyu. Namni kufaa jira, madaa jira, kun jira. Kan biraa lolli biraa immoo maayinni
yaadaan wal lolu, ilaalchaan wal lolu. Lola kana lammattu jira amma gaa. Lola isa yaadaan wal lolu kana toleeraan sira kaaseera. Falmii ilaalchaallee jechuu hin dandeenya. Garuu waanuma lolaa waan dubbannee fi namni baay'een illee lolumatti yaadaan wal loluu kana ilaalchaan wal loluu aayidiyooloojii irratti wal loluu kanayyuu aayidiyooloojii illee jechuu danda'amu hin beekumsa booddeetti dubbattu. Kana lammantu jira karaa kooti. Iyyi yaadaan wal loluu kuni numa keessatti iyyuu jira. Argaa jirra. Sooshaal miidiyaa irratti, meenistirii miidiyaa irratti waan ta'aa jiru. Nama dhuunfaa irratti akkammoo gareedhaan dhaaba siyaasaa irratti karaa adda addaatiin ololli oofamu hinuma jira. Oromoon dhakaa wal irratti darbachaa jira. In argina waan kana waan halluu miti. Gaariidha, gaarii miti waan jedhu inni waan biraati. Wanti lafa irratti argaa jirru garuu dhakaa wal irratti darbachuun ammallee jira nama keenya keessa. Keessumaa sooshaal miidiyaa kana irratti bal'inaan jira. Falmii irraa darbee jechuudha. Kun waan tokko kun lolaa karaa isaatiin yoo ta'e kun dhugaadha lafarra jira. Ta'uu qaba moo hin ta'uun waan biraati. Karaa biraatiin immoo kan yaada nama jenne sida waa'ee alagaa kaasneera. Alagaan dhimma isaatiif jedhee Oromootu Oromoodhaan lolaa jira waan jedhu odeessee wanti kun babal'achuu hin danda'a ta'a. Kan yaadaa karaa lama. Kana tokko. Kan biraa gaa wanti akkuma silas hin kaaftanii Oromoon Oromoo lolaa jira yookaan loluu hin qabu wanti jedhee kun kan bal'achaa dhufe waggaa lamman kanaasitti eega jijjiiramni kun dhufeera jedhame. Maaliif ta'e wanti suni akkuma isin sila kaaftanii taayitaarra kan ba'aa jiru taayitaarra biyya Itoophiyaa kan jettu sanayyuu kan hoogganaa jiru yookaan immoo jijjiirama sana keessaa laayin sheerii kan qabu harka caalaadhaan kan hoogganaa jiru Oromoodha. Taayitaarras kan ba'ee jiru. Biirokiraasii kanas kan qabatee jiru. Makalaakiyaas maalis yoo barbaanne kan ala duraa sanaa ministeera dhimma alaa keessas kan ture Oromoodha. Akka jirutti mootummaa biyya sanaa sana kan qabatee kan jiru Oromoo waan ta'eef mootummaan kan keenya kanaafuu loluu hin qabnu jedhanii namoonni keenya beekamoon aktivistoonni jaarsoliin biyya abbootiin gadaa kana baanee uummatatti dubbachaa turan. Kanarraa kan ka'ee warra taayitaarra jiru isa mirkaneeffatanii tulu nuti Oromoodha. Biyya kana kan bulchaa jiru Oromoo ta'uusaa kunoo sabni mirkaneessaniira. Maaliif nu loltuu waan jedhu kaasaniituyyuu dabballoonni jaraas warri aayidiyooloojii ilaalcha jaraas karaa adda addaatiin babal'isuudhaaf deemanu waan kana fudhatanii warra didanii ala jiran yookaan immoo warra bosona keessa jiran kana lola jarri lola jaraa wajjin uumamaa jiru kana Oromootu Oromoo lolaa jira. Warri ala jiran mootummaa Oromoo loluu mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kuni mootummaa Oromooti waan jedhu fudhataniituyyuu maaliif Oromoon Oromoo lolaa waan jedhu kuni poolitikaa paartiilee siyaasaa keessatti deemudha. Paartii poolitiksii keessatti isa wal coqqollii wal falmii kana kaardii adda addaa fuutee walitti agarsiisaa seedhaan warra deeggarsa sabaa argachuudhaaf waan godhamudha. Dhugaa amma Oromootuyyuu biyya Itoophiyaa Oromootu bulchaa jira moo hin jiru wanti jedhu ammas akkuma sila jenne sabaaf dhiifna. Karaa biraatiin waa'ee lola immoo isa qawweedhaan wal loluu kanarratti Oromoon Oromoo lolaa jiraadha wanti jedhu eeyyee wanti nu jechisiisu hin jira. Karaa militariitiin yoo ilaalle jechuudha. Amma lolli Oromiyaa keessatti godhamaa jiru qawweedhaan Wallagga keessatti Gujii Booranaa keessatti godhamaa jiru qawweedhaan wal falmiin jira kana haaluu hin dandeenye. Kana irratti eenyutu hirmaataa jira? Karaa lamaan mootummaan naannoo Oromiyaa hidhachiisee poolisii isaa hidhachiisee humna addaa kan mataa isaa qaba hidhachiisee ijoollee afaan Oromoo dubbatan ijoollee Oromoo keessaa ba'anii hidhachiisee naannoo eegsisuudhaaf jechuudha. Jara nageenya biyyaa eegi nageenya naannoo keetii eegi jedhee qawweetti kennee warra bosona jiranuuni warra lolurra jiran jara wajjin wal lolu walitti dhukaase. Kanuma walitti dhukaase wal lolu jechuun walitti dhukaasuu jechuudha. Wal ajjeesuu wal adamsuu jechuudha. Kun jira akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yoo fudhatte humni addaa Oromiyaa keessa jiru akka jirutti Oromoodha. Warri caakkaa jiru immoo bosona keessa jiru immoo mirga Oromootiin warri falman jedhanii akka jirantu Oromoodha. Kanarratti Oromoodha wajjin lolaa jira moo hin jiru wanti jedhu irratti anshakkii hin qabu. Nama afaan Oromoo dubbatutu iyyuu
Oromoodhaan lolaa jira. Egaa sartifikeetii kana waraqaa ragaa Oromoodhaaf kennuu keessatti rakkina baay'ee qabna. Inni iyyuu tooppikii mataa isaa danda'eedha. Eenyutu Oromoodha, eenyutu Oromoo miti wanti jedhu lafaa ka'ee namni tokko jarri Oromoo miti jechuu hin danda'a. Akka ilaallutti garuu mootummaan naannoo Oromiyaa Oromoodhaan kan bulchamaa jiru, kan hoogganamaa jiru, humna isaa, humna tikaa, humna waraanaa, humna poolisii isaa bobbaasee lolchiisaa jira. Kana haaluu hin dandeenyu akkanatti ni ilaala. Karaa biraatiin mootummaan federaalaa waraana bobbaasee komaandii poostii dhaabee Oromiyaa keessatti lolli godhamaa jira. Lolli sun kan lolaa jiru karaa mootummaa federaalaatiin Oromoodha yoo jenne Oromoo duwwaa miti. Mootummaan federaalaa humni ittisa biyyaa raayyaan ittisa biyyaa kan ijaaramee waraana adda addaa keessa hooggantoonni jara Oromoo ta'uu danda'u, warri loltoota sadarkaa adda addaa irratti waraana hoogganan kun Oromoota ta'uu danda'u. Yoo karaa sanaan dhufe Oromoo miti kan lolaa jiru mootummaa federaalaati. Oromoon keessa jiraachuu danda'a, dhiisuu danda'a. Raayyaan ittisa biyyaa akka jirutti Oromoo miti. Eentu hoogganaa kun ka'uu danda'a. Ministeerri ittisa biyyaa Oromoodha, Lammaadha, Neetamaajoorjiin Jeeneraalli Biraanuudha. Isinuma warri jedhu jiraachuu danda'u. Kanarratti egaa wantan dubbachuu danda'u, wantan jechuu danda'u, lolli kun akkaataa nama tasfaayin sila itti kaastee wanti kun Oromootu Oromoo bulchaa jira. Mootummaan har'a Itoophiyaa bulchaa jiru Oromoo waan ta'eef lolli warri immoo hidhatanii daggala seenanii dhukaasaa jiran kun mootummaa Oromoo lolaa jiru wanti jedhu kun karaa kootiin waan natti fakkaatu miti. Garuu gadi buutee gaafa ilaaltu xinnaatus guddatus yaadaanis ilaalchaanis haa ta'u rasaasaanis haa ta'u Oromoon walirratti dhukaasaa jiraachuunsaa akka Oromoon walirratti dhukaasu akka Oromoon wal ajjeesu godhamaa jiraachuun isaa waan lafa jirudha waan haaluu hin qabnudha. Kanumatti karaa kanaa ilaalan caalaa bolenjikoo dubbataniiru beekumsa irratti hundaa'anii muuxannoo isaanii irratti hundaa'anii dubbataniiru an karaa kootiin ilaalchi mataa kootii kanuma. Haa ta'u isuma biratti tura obbo Fiqaadu xinnoo ishee keessaa dhugaatuu amma inni akka humna addaa Oromiyaa kun 10 ta'u 15 si'a tokkicha bobba'ee si'a tokkicha daree rukutamu gaa warri bosona jirus gaa hidhatee kan itti dhufe ajjeesuu waan dhufeef calisanii ilaalanuu kun ta'e waan akkasii kun immoo ilaalamu dhugaattuu Oromootu Oromoo lolaa isee jettu akka ragaatti fudhatamuu hin danda'a kan biraas hin jirata. Humni kun garuu meesin hundumtuu waa xiqqootti jettu asirratti kumsaanis toleeraanis humni warri bosona jiru kun amma danda'etti humna xiqqoodhaan humna guddaa dura dhaabbachuuf waan isa dandeessisu leenjii kana waanii kana muuxannoo kana kan horateedha. Humni addaa kun waraana akkasirra bobba'uudhaaf gaa'ee qabaa dogoggorriin jiru asirratti humna kana humna fudhatee bosona jirutti bobbaasuu irratti ajaajnoo eessaa dhufe kun ministeera ittisa biyyaarraa dhufe immoo mootummaa naannoo Oromiyaarraa dhufe sirriidhaa wanti kun mi'achi irratti ati nu deebii gabaabsiiti akkamitti ilaalta ishee kana kumsaaniif toleeraanis walakkaa fudhatanii gaggaabsine waa akka itti nu dabalanu. Egaa sirrii miti wanti jedhu kuni madaalliin isaa maaliidha? Wanti dhugaan tokko lafa jira. Humni hidhatee bosona keessa jiru jira. Bosona keessa kan jiru kun immoo amma yeroodhaaf naannoo Oromiyaa keessa jira. Naannoon mootummaan naannoo Oromiyaa waan godhan nagaadhaas tasgabbii naannoo isaa eegsisuudhaaf dura kan inni itti jalqabu waan harkaa qabuudhaan poolisiidhuma naannoo jirtuun jalqaba. Yoo humna isaatii ol ta'e immoo humna addaa ijaaranii jiru. Xinnoo kan poolisii irraa hidhannoodhaanis leenjiidhaanis xinnoo kan fooyyee qaba jedhamu humna addaa sanatti dabalu. Jarri kun akka jiratti Oromoo isaan lolu. Achi yoo jararraa caalee yoo jedhe immoo humna federaalaa itti dabala yookaan raayyaa ittisa biyyaatuyyuu itti dabalamee dhaqee gargaaraa jechuudha. Akkamitti humni federaalaa raayyaan ittisa biyyaa naannoo tokko keessa galaa wanti jedhu seerri biyya sana keessatti hundaa'ee jira. Yoo naannoon sun humna kootii oli jedheyyuu gaafatee yoo jedhe dhaqee itti makamee loluu danda'a. Akka kana kan jiru. Humnumayyuu raayyaa ittisa biyyaa yoo ta'e wanta amma Oromiyaa keessatti wanti godhamaa jiru konvenshinaalii miti waraanichi.
kan lolamaa jiru gureellaadha. Lola riphee lolaati. Riphee lolaan hin rukutaa, hin baqataa, ala aalli ta'ee fi hin rukutaa, ala ta'uu fi immoo dhiisee deemaa yookaan riphee dabarsa diinni isaallee gaafa itti dhufee jedhu. Saba keessa jiraata. Saba keessa jiraata, afaan sabaa dubbata, aadaa saba sanaa keessa jiraata. Atis ala diina kooti jettee amantu sanarratti waa bobbaaftu aadaa saba sanaa nama beeku, afaan saba riphee lolaan sun keessa dhokate nama beeku, uffata sabaa sanaallee uffata. Isa fakkaatee lolee balleessa yoo jette, Boorana keessatti yoo lola jette, namoota afaan Booranatti dhiyeenya qaban, aadaa Booranatti dhiyeenya qaban iyyuu anti gureellaa warra farra gureellaa sana, farra riphee lolaa sana achi keessatti ramachiiftu. Giddiidha kun. Lolumatu iyyuu aaduma lolaatu kana gaafata. Isatti toleeraan kaaseera, humsaan kaaseera, Tigraay keessatti, Eertiraa keessatti kan jedhu. Humnachuma keessatti ijaarteetu iyyuu nama afaan jaraa dubbatu, nama aadaa jaraa beeku, saba keessatti bobbaaftee horiidhaan isa ta'u, amanees itti galoo ta'u, kana bobbaafteetu iyyuu ittiin lolta. Egaa lolli riphee lolaatiis kallattiidhaan wal loluu kunii fi riphee lolaadhaa fi farra riphee lolaatiin wal loluun kuni baay'ee komplikeetiidha. Isa kallattiidhaan wal loluu wayyaan tokko tokko hin cimaa inni sun jechuudha. Sana keessatti namni nagaanis gaaga'amuu danda'a jechuudha. Kanaafuu humna addaa Oromiyaa keessatti kan afaan Oromoo dubbatu kan naannoon Oromiyaa ijaare kana warra bosona jiru kana keessatti bobbaasuun seera biyya sanaa keessattis akkanuma natti fakkaata. Achumarraa jalqaba. Naannoon tokko dura ofirraa waan qabuun itti duuleetuyyuu warra diina kooti jedhu kana lola. Yoon gaaffii kee argadhee jedhee kana natti fakkaata. Beekumsa asirratti waan adda ta'e qabda moo sanuma? Waan baay'een qabayyuudha. Waan baay'een qaba. Saatuma gaakkaa yeroo rukkaatti. Tokkoffaa jalqabarraa innaa ilaallee nu dogoggora gochuun nutti hin jiru. Dogoggorri nu goone maalinni amma Oromootu agartee maalinni palasii miliksana keessa waan qabatee fi lolli ammaa booda ta'an hundumtuu Oromoo loluudha inni jedhu dogoggora. Maaliif yoo jettanii ganda sana 4 kiiloo sana keessaati Oromoon dhibamee hin beeku. Garuu Oromoon achi jiru suni Oromoon achi ture suni dhimma Oromoof achi ture tun ta'in dhimma Itoophiyaa, dhimma Imperial Itoophiyaa yookaan immoo Colonial Itoophiyaa deemsisuudhaaf achi ture. Fakkeenyaaf amma isinitti himuyyuu nan barbaachisu. Haayila Sillaaseen mataan isaa Oromoodha. Yoo kan dhiiga dhannee sassaabnee ilaallu ta'e wanti Abiyyiin Haayila Sillaasee irraa adda godhu tokkoyyuu hin jiru. Afaan isaan dubbatan afaan tokko, yaadni isaan geggeessan yaada tokko, inumaayyuu kan isa kanaa nostalgic maal jechuudha. Hudduu duuba yaadu, hudduu duuba warri yaadan jiru amma mootonni tokko kan hudduu duuba kan fuulli durri yeroo hundumaatti mul'anne hudduu duuba kan fiitaa kaleessaa kan Itoophiyaa afaan tokkitti aadaa tokkitti biyya tokkitti jabduu sana kan inni nutti hime jechuudha. Mangistuu Hayilamaariyaam elaa kunoo addana furiitti dhalate Oromoodha. Afaan isaatiin gadi bayaan Oromoodha. Oromummaan keessa jira jechuudha. Tasfaayee Dinqaa immoo kunoo isinumtuu agartaniittu dheengadduma kana kunoo Amboo dhalate Oromoodha. So Oromoo taatee Oromoo ta'uu kee qofaatii fi mootummaan sun mootummaa Oromooti jechuu hin dandeessu. Isaan kun hundumtuu kan isaan godhanii dantaa Oromoo agarsiisa dantaa Oromoo hojjetan waggoota kan hundumaa. Kana keessatti kan afaan Oromoo bade, kana keessatti kan Oromoon buqqa'e, kana keessatti kan lafti isaanii lafti Oromoo fudhatan. Qe'ee Oromoo kan inni diigame. Mootummaan amma dhufee Itoophiyaadhaan agartee 4 kiiloo jiru sunis immoo waan jaroota isa duraarraati dhugaa fundamentally hundeedhaan garaagarummaa isa godhe kan godhe hin qabu. Waan inni godhamaa inni afaan Oromoo dubbachuudha. Haayila Sillaaseen lafa namoonni baay'een hin jirretti afaan Oromoo dubbatan jiranii quba qabaatu. Waan guddaa miti jechuudha. Kanaaf amma kana Oromootu 4 kiiloo jira waan ta'eef lolli ta'u hundumtuu Oromoo irratti ta'a jedhee ni yaadu dogoggoraadha jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa immoo abbootii waraanaa Oromootu hoogganaa jedha amma obboleessi koo. Lakki abbootii waraanaa yoo dhugaa kan dubbannu ta'e angoo kan taane angoo kan qabani bara Haayila Sillaasee bara darbii keessa caalu.
Bofiqaan biyya adattoota kana na caalaa beekuu dandeessa. Gamisee bultoofaati ture bari mootummaatti waraana Itoophiyaa kan hoogganaa ture. Raggaasaa Jimaa fa'aa Mardaasaa Leellisaa fa'aa turan jeneraalonni yeroo sana turan. Mariin Nugusee fa'aa Gabra Kiristoos Bulii fa'aa turan. Ijoollee Oromooti kun quba qabaadha. Ana caalaa beekta jedhee yaada kun jeneraalota. Garuu dhimma Oromoodhaaf kan isaan godhan jira. Gaatii jarri suni mee fakkii tokko sitti hima. Gaafa karaa Soosenyaa Kiblaxoorii moo eessa ture eenyunni jeneraalni inni Eertiraatti beekun eenyu wajjin ol lolaa ture. Oromoo wajjin ol lolaa ture. Jaarraa Abbaa Gadaa wajjin ol lolaa ture. Baalee keessaa kan inni ol lolaa ture. Kan inni hoogganeetti ergaa ture eenyuuni Waaqoo Guutuutti. Karaa dhiyaa inni hoogganee ergaa turan adda bilisummaa Oromootti. So gaafasi Oromoo lole maaf jechuu dhiifne kan achi ture Mardaasaa Leellisaati, Raggaasaa Jimaati. Jeneraalota ati beektu. Har'a maaltu adda godhe Biraanuu Juulaa waan lubbuudhaan jiraatee maafi waraana kana hooggane immoo hojii jeneraalonni yeroo sana darbanirraati adda kan ta'e kan fundamentaalii isa Oromoo godheenaan lolli amma deemu kuni Oromoo jidduudha kan nu jechisiisu maaltu jira. Hin jiru jechuudha. Exactly kanuma Raggaasaa Jimaa fa'aa godhanii, kanuma Mardaasaa Leellisaa fa'aa godhanii, kanuma Mariin Nugusee fa'aa godhanii, kanuma Gabra Kiristoos Buluu fa'aa godhanii, kanuma jeneraalonni sun godhaa jiru ijoolleen jarri amma 4 kiiloo ta'anii makalaakaa ka'ee jiran jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan hin jijjiiramne. The colonial Ethiopia remains the same. Itoophiyaan hin jijjiiramne. Nama baay'ate. Yeroo jijjiirama malee Itoophiyaan hin jijjiiramne. Yaadni ishee hin jijjiiramne. Kanaaf warri lagaa lolanii Itoophiyaan sun akka isheen Itoophiyaa sabaaf sablammootaa taatuuf lolu. Itoophiyaan sun akka isheen mirga sabootaa eegsiftuuf lolu. Itoophiyaan sun akka isheen hundumaa hammattuuf lolu. Warri immoo Addis Ababaadha gadi lolan immoo Itoophiyaa kaleessaa jiraachisuudhaaf lolu. Garaagarummaan isaa adda jira. Kanaaf lolli amma deemaa jiru kuni lolli fundamentaalii Oromoon hin duune jechuu koomini lola lamaan jidduutti du'uu danda'a. Garuu akka dantaatti yoo laalle lolli kun lola Oromoo fi lola Itoophiyaa jidduutti deemu malee lola Oromoo jidduutti deemu miti. Kuni filoosoofikaal akka itti beekamuti. Fakkeenya tokko ishii dabala. Ingilizii bara Indiyaa bulchaa turte. South East Asia kana guutummaa ijoollee Indiyaatiin qabatte. South East yoo naannoo kana ilaalte Fiji yoo dhatte, Malaysia yoo dhatte, even part of Singapore illee yoo dhatte, bakkoota baay'ee yoo dhatte ilaalte Ingiliziin kan lole ijoollee Indiyaati. So lolli suni Ingilizii fi orra South East Asia kana jidduu ture moo ijoollee Indiyaa fi South East Asia jidduu ture. Lolichi kan Ingiliziiti. Kan ajjeese ijoollee Indiyaa ta'uu danda'u. Garuu lolichi lola Ingiliziiti. Kanaafuu warri karaa mootummaa Itoophiyaa lolaa jiranii Itoophiyaadhaaf lolaa jiru. Itoophiyaadhaaf Oromoo lolaa jiru. Agartee Itoophiyaadhaaf Oromoo cabsaa jiru. Itoophiyaadhaaf Oromoo ukkaamsaa jiru. Kanaaf lola Oromoo lolaa hin jiran isaan kun. Akka waan isaan lola Oromoo lolanitti ilaaluun hin barbaachisu jechuudha. Agartee namni tokko lola mercenariin illee jira quba qabaadha jarana beektu kana caalaa beektu jedhee yaada. Namni bitamee dhaqee horiidhaan loluu jira quba qabaadha. Nama kaayyoo agartee kolonii itti amanee loluu turuuti. Bitamanii dhaqanii horiidhaan loluun iyyuu ni jira quba qabaadha. Kanaafuu ani karaa gama kootii akka nama tokkootti lolli amma deemaa jiru ilmaan Oromoo jidduutti jedhee yaaduu danda'a. Lolli kan kaayyooti jarana lolli kan qawwee dhukaasuu miti. Qawwee ijoolleen hin dhukaafti namni abbaan fedhan kan hin beekne yoo ni dhukaasa. Lolli fundamentally war is about interest. Kaayyoo bakka itti galani. Bakka galii sanaa yoo laalle lolli inni lagaati ijoolleen keenya loltu lola Oromooti. Lola mirga Oromooti. Inni asii gad lola immoo lola Oromoo cabsuuti. Fakkeenya kan biraan sii dabala. Naqamte irra ta'anii yeroo ammaa kana komaandii kana jajan baay'een isaanii itti fakkeessuu nu barbaadu.
baay'een isaanii warra afaan Oromoo hin dubban. Lolli sun lola Oromooti jechuu hin dandeenye. It's not an Oromo war. Agarte lola Oromoo fi Itoophiyaa jidduuti lolli amma deemaa jiru. Gama biraatiin obboleessi koo waan gabaabduu tokko jedhee ture. Agar ol dorgommii dadhabamee dhugaadha inni toleeraan jedhe. Ol dorgommii sana eenyu dadhabe kan jedhu gaaffii gaafachuu nutti jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo kan galellee attamitti ajjeesan attamitti fixan inni jedhu sun ilaalamuu itti jira. Abbaa waraanaa ittaanaa maroo kan turetu galee bari diinaraas kan jedhan kan isaan Naazreet magaalaa keessatti ajjeesan. So waraanni kuni akkatti hafuura baafatu dhabe. Maal jedhe George Floyd maal jedhe amma Ameerikaadhaati. I can't breathe jedhe. Waraanni sun akkatti hafuura baafatu waan dhabeefi ofirraa of ittisuu malee mala dhabe. Of ittisuu ennaa dhabdu hin loltu. Agartee mirgi kennaa ni citu hin loltu. Mala biraa ennaa dhabdu hin loltu. Mala kana eenyu dhowwate? Mala kana kan dhowwate warroota Itoophiyaa malee wanti biraa jiraachuu hin qabu jedhu. Warroota Itoophiyaatti sagaddan, Itoophiyaatti cabdan, akka Itoophiyaatti bultan malee isin lolla kan jedhu. Warroota akkasiiti jechuudha. Kanaaf ani karaa gama kootiif akka nama tokkotti Oromoon irraa hangi tokko Mangistuu Hayilamaariyaamii fi Dooktar Abiyyi jidduu garaagarummaan jiru baay'ee dhiphaadha. Lamaanuu ijoollee Oromooti, lamaanuu impeeriyaal Itoophiyaadhaaf hojjetaa jiru, lamaanuu Oromoo irratti duulaa jiru, lamaanuu Oromoo cabsaa jiru, lamaanuu agartee mirga Oromoo waggaa lama guutuu isin keessaa namni tokko dantaan Oromoo bakka akkasiitti yoo fedhe kan Finfinnee haa ta'u, yoo fedhe kan afaanii haa ta'u, maali gaama ekskiizuu hin jiru. Waggaa lama maali xiqqoodhaati attamitti kun deema. Kan mana keenya gaama waggaa lama keessatti rakkoo Oromoo furuu hin dandeenye. Biddeena nama quubsu eelee irratti beeku jedha Oromoon. Waggaa lamaan kana keessatti fandamentaalii kan inni adrees gochuu danda'u waan baay'eetu jira. Amma ittuu dhiisanii mee ilaala gabaabaadhumatti akka inni lola Oromoo fi lola Itoophiyaa ta'e mee ilaala amma waan isaan godhaa jiran. Finfinnee fuudhaniitu maal godhaa jiru? Bulchiinsa addaa godhaa jiru jechuudha. Oromoorraa Oromoo xiqqeessuu, Oromoo sharafuu, daangaa isaa xiqqeessuutti bobba'ee jechaadha mootummaan kun. Kanaaf lola Itoophiyaaf lola Oromooti malee lola Oromoof Oromoo miti. An akkasitti nu bara. Galatoomi obbo Toleer egaa isinis ta'e achi yoomiyyuu kaleessa isarras immoo kallattiidhaan yookaan gaagaamaa jiru uummaticha lubbuudhaanis karaa jireenya hawaasaa dinagdeetiin mee achittis gama uummata kanaatiin wanti godhamuu danda'amu soo jiraate itti dabaliiti waan boofiqaaduuf kumsaan immoo jedhe keessaas waan itti reaaktii gochuu qabaatte gabaabsii gaa yeroon isa akka nurkaan dheeran. Ani gabaabsuu irratti ani rakkina hin qabu dheeressi yoonaan jetteen rakkadda malee ila wanni goonu ila amma kumsaan nama barate of eeggannaadhaan dubbachuun dura jiraata. Tokko Dr. Abiy of duuba yaadaa'edha. Kumsaan mataan isaa immoo waa'ee kolonii bara 1960moota addunyaa irraa raawwatetu fakkeenya fudhata. Waa'ee Hindiin Ingiliziin loltoota Hindii wanni gootetu fudhata. Fakkeenya 1960moota waggaa 50irraa waggaa 70irraa fudhataa jira jechaadha. Oromoo keessatti yoo dhufne nuyi amma jenereeshiniin keenya kun jenereeshinii 4 jenereeshinii 4ffaarra jirra eegatu. Oromiyaan cabde. Oromiyaan babal'ifamanii warri Abashaa Oromiyaa cabsanii of jala oolchanii jenereeshinii 4ffaarra jirra. Akka nama nuti jechaadha. Inni kan biraani mootummaan federaalaa mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan federaalaa mootummaa Itoophiyaa bulchuudha. Har'a Oromoon kan inni komachuun irra jiru Shimallis Abdiisaati. Yoo Oromiyaa keessatti rakkinni godhame. Yoo Oromiyaa keessatti bafiqaaduun kaa'eera sila. Istiraakcharii mootummaa sana keessatti naannoon yoo humnaa olitti ta'ee federaala gaafatee federaallitti duulaaf federaalli gargaarsa dhaqaafi. Kanaafi attamitti rakkoo sana Oromiyaa keessatti konteenii gochuu dadhabee mootummaan akkatti involvii godhu maa godhe kan jedhu mootummaa naannoo Oromiyaa komachuun nurra jiraata. Namni isa dhiisee isa bira darbeetu Dr. Abiy isa biyya Itoophiyaa bulchuu irratti quba qaba. Kana keessatti Oromiyaa ani interaaptiituun si gochuu danda'u dhiise. Dogoggorri guddaan konfiyuuziniin guddaa tokko immoo bakki inni jiru adda bilisummaa Oromoo bira. Addi bilisummaa Oromoo
obbo Daawud Ibsaa isaanii gadi ba'ee humni kun kan koomitii kana booda humni naaf abboomamu humni na jala jiru hin jiru jedhee dhageenye malee humni kun kan hin abboomamne kan koomite jedhanii yookaan isaanii balaaleffatu waraana tarkaanfii waraanni fudhatu isaanii balaaleffatu nagarree tarkaanfii waraanni fudhatu na sirriidha isaanii jedhu nagarree konfiijiniin guddaan achi jira callisanii malaalu yookaan hin deeggaranii yookaan hin mormani waan achirratti fudhatamaa jiru jechaadha. Inni kuni of goomsuun dura jiraatu namoonni kanarraa mufii qabanis hawaasa keessa baay'ee jiraachuu danda'a jechaadha. Kanaaf isa kana gidduutti konfiijiniin jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan Oromiyaa bulchu mootummaa naannoo Oromiyaati. At the same time, paartii biyya bulchu keessaa paartii biyya bulchutu immoo paartii Itoophiyaa bulchu ta'e jechaadha. Kanaaf namni Itoophiyaa bulchu kumsaa buraayyuu borgana madattee Itoophiyaa bulchu ta'e yoo dandeessetu akka Abiyyi amma bulchu kanatti yoo dandeetti addaa qabaatte tokko wanni ta'u bulchuu dandeessu. Kaleessatu Joo Baayiden namni Dimokiraatik Pirezidaantii kaandideetii ta'e banni ta'e tokkotu maal jedhaa waa'ee du'a namicha deengaddaa Minisootaatti ajjeefame namicha gurraacha kana ajjeefame irratti waan jedhe sitti fakkaata. Yooni Noovembar keessa filamee pirezidaantii Ameerikaa ta'e guyyaa dhibboota pirezidaantii koo keessattanii waa'ee hojii poolisii oversii godhu kana nan dhaabaa jedhe. Komitee tokko dhaabeetan namoota waa'ee kanarratti olaantummaan ilaalan dhaabaa jedhe. Kana dhaabuun koo immoo jedhe. Dubbii masana yeroo sanatti furamiti jedhe. Dubbiin akkasii kun kan waggoota baay'eedhaaf nu duukaa dhufan waan ta'eef genereeshinii tokko fudhata waan kana furuuf jedha. The same thing Itoophiyaa keessattis rakkoon nuti himataa turre, rakkoon nuti irratti hojjetaa turre. Nuyyuu waggaa 27 waama tokko haasofnaa beeke. Waggaa 27 waggaa 30 deemnama. Waama tokko haasofna. Waan jijjiirree hin qabne. Inuma haasofna. Inuma balaaleffanna. Kanaafi rakkoon Itoophiyaa keessa dhufesi genereeshinii arfaffaadha isiniin jedheera. Genereeshinii sadii nu dura jiru keessatti waan jijjiiramaa dhufe nu genereeshinii arfaffaadha. Genereeshinii lama immoo nu booda iyyuu jira. Warra amma biyya sochootaa jiru jechaadha. Isaan kun sana jijjiiruudhaaf yeroo dheeraatti fudhachuu danda'a. Maal jechuu kooti akkatti amma Itoophiyaan bulaa jirtu kuni anaaf naa ta'aa jira. Perfektiidha. Rakkoon qabu jechaa jira. Rakkoo qaba. Rakkoo masaa wajjin garuu Oromoon akkuma bara Hayilasillaasee akkuma bara Dargiiti jechuu hin dandeenyu. Har'a Oromiyaa kan taate biyya qabna. Afaan Oromoo afaan keenya ta'ee hojjetaa jira. Aadaa keenya babal'ifataa jira. Duri sirbituun Abbitoo Kabbadee haadha koo nayyaadin jedhee sirbee waraana hamilee buuseedhanii hidhaa turan afaan Oromootiin Abbitoo Kabbadee gaallaan isaa saabbadeedhaniitu markaatoodha wanni inni gurgurate irraa jala wanni godhaa turan tasfaa'in fa'aa yuunivarsiitii barataa turan yeroo sana hin beekta. Bara sanarraa kaanee har'a garuu aadaa keenya afaan keenya ofii keenyaan jecha nama nuu kennitu hin ta'in Oromoon waan argate baay'ee qaba. Kanaaf akkuma yeroo Hayilasillaasee yeroo Dargii akkuma sana keessa jirra yoo jenna ta'e dhiiga ilmaan Oromoo kana fiduuf addanaan nu ga'uuf wareegame kana bishaanitti naqaa jiru. Jaallan kanaan keessa dabartanii jaallan kanaan dura wareegamanii waan amma arganne kana nuu fiduu isaaniitiif taankiyuu jechuun utuu nuuf malu nummoo harkaa fuunee sana caalu waan barbaannu sana harkaa gaafachuun ture jiru baruma Hayilasillaasee keessa jirra baruma Dargii keessa jirra yoo jenna ta'e uummanni humni nu dhaggeeffatu kuni nutti kolfa. Maaliif waan argate qaba. Har'a mana murtii dhaqee afaan isaatiiniti mana murtiitti falmata Oromoon jecha Oromiyaa keessatti. Inni kan Itoophiyaati. Kan Itoophiyaatti waan isin jedheera. Kanaaf waan qabnu kana dhaabbileen siyaasaa jiran wal morkatanii yaada mo'ataa fidatanii biyya Oromiyaa jedhamtu kana gadhaabanii biyya Itoophiyaa jabduu tokko gadhaabuutu nu baasa. Uummannis immoo hubannoo kanaanii dhaabbilee siyaasaa kana gorfachuutu irra jiraata kan jedhuun qabaa. Dogoggorri jira. Warra bulchu biras dogoggora guddaatu jira. Mormitoota gidduu keessatti dogoggora guddaatu jira. Warra lolla jedhu kana keessa dogoggoratu jira. Maaliif namatti loltu nama ajjeesaa digalee namatti bulchitu inni bulchu nama ajjeesaa bulchuu hin danda'u. Inni mormuus nama ajjeesaa bulchuu hin danda'u. Digalee uummanni gidduutti miidhamuu hin qabu. Keessattuu uummanni hojjetaan mootummaas sababa mootummaa kanaaf hojjetta jedhamuun du'uu hin qabu. Wal oolchuu qabna malee yeroo itti wal ajjeefnu miti kan jedhuun qabaa. Bitadheeranii tasfaa. Waan gotoleedhaan jejjere keessaa tokko isa of duuba yaadaa sana anuunan fudhadha buuseera maal ifatti nutti maa jira muummichi ministeeraa baay'ee duubatti deebi'ee minilikiin karaa isaa lafaa kaasee diddibee dhiyeessuurraa kaasee
caasaadhuma amma tokkollee deebii gaafii ummatootaa deebise kanallee diiguudhaaf tarii ifatti baasanii dubbannedhama garuu inumatti jirama kun jira afaan Oromoo irrattuu shira garagaraatu hojjetamaa jira. Ammalaan waa'ee karaa ministeera barnootaa ka'ee ture sunillee ammallee torban kana haaromee ka'aa jira jedhunni ijoolleen afaan Oromoo afaan itti hiikkatti barachuu suni tarii akka jirtu ta'e Amaariffa barsiifnaan kana uummata Oromoo duwwaa miti waa'ee Minilikis yoo ta'e saboonni kan biraas kan arguu dhaga'uu hin dandeenye hedduu jiru. Ishee kanadha xiqqoo ishee of duuba yaadaan kun akkasana waa'ee yaada mo'ataa kana immoo jara keenya yaadni dhaaba tokko mo'ataa ta'uu dhiisuusaa uummata bira ga'ee akka adda ba'u carraa dhowwatame rakkoon kana ta'eemi kan silaa murtee kana irratti murtee kennuun qabu uummata sana isa ga'uu dadhabame ammas immoo irra caalaattuu immoo jeequmsa kanayyuu kan fidaa jiru kana fakkaata murtee uummataatti dhiyaachuu yookaan immoo filannoodhaan sana isas egaa uumamnis rakkoo fidee fedhiinis inni bee sababni heddummate kanadha bokkumsa mee gabaabsi waan jettu qaba. Waan lama sadan tokko sirreessuudhaaf waan baay'ee miti. Tokkoffaa maalinni ani bakka kaleessaa jiran jenne. Ani kanin ani jedhe imperial Itoophiyaan ishuma kan kaleessaati kan madamisee bultoo fayyinsiin jedhe kanuma raggaasaa jimaa faa waraananiifisiin jedhe bakka kaleessaadhaan ijoollee keenyatti nu fideen toleera bakka kaleessaadhaan amma qabsaa'ota keenyatti nu fidee quba qaban ijoollee anaaf sa'aniifatti duukaadha turreem kan nu fide dhiiga jireenyaa ayyaanaafaa kan dachaasaa bayyanaafaa kan obboleessa kootii kan taakkalaafaa agarte dhiiga gootota keenyaatiin qubee sana kan fide Oromiyaa kan sanarraa biyyi qubayyuun qabu quba qaban jiraachuu isheeyyuu hin beeku Oromiyaa agarte ofuma isaa arrumallee dhaqiitti qubee gaafa sirreeffatee dubbatu amma kunillee caalaa akkasin aarsine ammuma sammaa kanallee dooktara biyyi qubeen sirreeffatu maal jechuu barbaadeetaniin kanam arganne kana opinion irraa arganne min opinion waggaa 28 kan uummanni Oromoo argachuu barbaadu balleessite opinion waggaa 28 agartee gootota Oromoo hedduu kolaafte opinion waggaa 28 kanaaf opinion seenaa keenya ani waan hin jedhe amma maanto maayyuun arganne akkuma bare darbee injenne ani injenne kun miskooti bakkan deemuun dhumaattu isaanuu jedhan isaanuu himataniiru bakkan deemuun dhumaattu toleera daqiiqa tokkoon lama naa kenne bakkan deemuun dhumaattu qabsoo keenyaan kan nu arganne garaan qabu jedha arra duwwaamin garuu opinion kana keessaati waa tokkoyyuu hin qabdu opinion kana keessaa kan isheen qabdu yoo jiraate dhiiga ijoollee keenya ajjeefte opinion ganda keenya kuttee laatte opinion dinagdee keenya dabarsite opinion sanyii keenya ergamtuu goote opinion malee saba Oromoo waan isheen gumaachite hin jiru kanaaf it is not a credit to agarte Dr. Abiy waan amma arganne kana kun saba keenyatti illee himamuu qabu sabni keenya illee kana dhaga'uu isaan barbaachisu kun kana keessaati gumaacha qabu tokko kana lammaffaa Oromiyaatti komatamuu qabaa jedha Oromiyaadhaan akkatti Shimallis shuumame namni beeku hin jiru toleera hin beeknu Shimallis independentiidha humna qaba humna ol deebi'ee Abiyyiin gaafatu qaba Shimallis gaafa kam Oromiyaaf dhaabate bakka kamitti Oromiyaaf dhaabate edde kamitti Oromiyaaf dubbate Shimallis nama Dr. Abiy wajjin deemee Oromiyaa balaaleffate quba qaban agarte kanaafu Shimallis akka waan inni aangoo qabu fakkeessine akka inni waa murteessu fakkeessine waa'ee Shimallis kaasuu hin dandeenyu Shimallis ofiifiyyuu ergama agarte prime ministeriin sun yeroo barbaade achi kaa'ee yeroo barbaade achi kaa'u qabsoon umti amma uummanni Oromoo gochuu qabu sabni Oromoo gochuu qabuyyuu agarte ganda isaa Oromiyaa dhiibbaa tokko malee ajaja tokko malee akka inni bulfatu gochuudhaaf
gara biraatiin kan dhumaa dubbadheenis dorgommii kan sodaate opiniyoodha toleera. Dorgommii kan sodaate Dr. Abiy. Dorgommii kan sodaate agartee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa fa'aa quba qaban ijoollee baay'ee kan hidhaatti naqee kaa'een kan dorgommii sodaatu mootummaa badhaadhinaati. Orraata manan deeggaratu kan dorgommii sodaatu kan agartee sagalee uummata Oromoo kan sodaatu isaanii obboleessa kiyya. Adiifati bishaa ta'u nyaanneef. Obbo Kumsaa dhiifamaa wajjin nurkaa dhiibbatee adeemaa jira gara biraatti gallee tarii nurkaa dheeressaa. Obbo Fiqaadu toleraanis yeroo na jalaa dhumte jedhaa dhimma biraa qaba. Mee yaada xumuraa isuma gama uummata kanaatiin maal ta'uu qaba. Abbaan dhimmaas isaa tokkoffaa lammaffaa immoo gaagama kanas kan dhannamaa ibsa guyyaa guyyaatti mee yaaduma xumuraanuu godhe. Yaada falammii Kumsaaf toleeraatiifis waan akka yaada araaraa wayitti nu dabale. Anaaf Kumsaan wal dhabnee hin beeknu walis hin dhabnu. Yaadi keenya garuu diitis bilchina guddaadhaan hin fudhadhaan. Kanaaf yeroo baay'ee dhuunfaatti sinaa sobnaa wal dhabnee hin beeknu walis hin dhabnu rakkoon hin jiru. Araara ani wantan jedhu wanti biraa hin jiru. Bara koronaa kanatti poozitiivii ta'uun waan barbaachisu miti negatiivii. Garuu poozitiivii taanee yaaduu qabnaan jedhan asittis alattis akka walii galatti sila yaada kaasiran mata dureen keenya wal lola waan jedhuudha. Lola yaadaa lola qawweessa lafarra jiruudha kana keessatti ilaalaa turre. Wal lolaa jirasi wal lolaas hin jiru waan jedhus kaasnee haasofnee irraa akka walii galatti hundi keenya iyyuu kan amannu maanni yaadaan wal falmiin jira. Wal lolli jira. Walitti darbuun illee jira. Character assassination jira. Wal xinneessuun jira. Miidiyaa kanarratti in argina. Miidiyaa kan ministry miidiyaa irrattis social miidiyaa irrattis in argina. Kun wanti ta'uu danda'u lola yaadaa lola ilaalchaatu jira. Kunis haa ta'u naamusaan ta'uu qaba. Aadaadhaan ta'uu qaba. Safuu qabna. Kanarratti hundaa'ee ittuu deemee itti gala keenya tolchuudhaaf ittuu ta'e yaadaan addaan ba'uun jiraachuu danda'a. Garuu yaadaan addaan ba'uun suni gara sabaaf gara dhaloota dhufuuf ta'utti yaada nu geessu irratti wal dhabne kana nu wayyattuu jennee immoo murtee sabaaf dhiifne gaariidha. Sabni sun egaa murtee sana yoom bilisa ta'ee kennaa haalli sanaaf mijaa ta'e lafarra jira wanti jedhu gaaffii biraati. Isarrattis qabsaa'uu qabna. Sabni Oromoo yaada bitaan mirgaa fudhatee bilisaan kana naa wayya kana naa jedhee sagalee isaa itti kennuu hin danda'a laata. Amma irratti jira hin jiru. Boriif yoo kanaafis qabsaa'uu qabna. Qabsoo kana gochuudhaaf immoo qawwee kaasuu qabna moo inni gaaffii biraati. Ittuu ta'e an qawwee nan jibba. Kanaan dura irra deddeebisee dubbadheera. Qawwee nan jibba. Karaa biraatiin immoo namni immoo jaallatee miti kan qawwee kaasu du'uudhaaf kan deemu lubbuu ofii kennuudhaaf cinqamee rakkateeti. Fala biraa gaafa dhabuudha kana keessa deema. Ajjeeseen du'a jedhee deema. Lubbuu ofii caalaa namni nama jaallatu hin jiru. Kanaaf deema. Wanti kunis immoo afuu qabaa. Karaa qawweetiin ala hiikamuu hin danda'ama rakkina kana. Mootummaa naannoo Oromiyaatti kanarratti immoo yeroo ammaatii fi adda dureedhaan kan itti gaafatamuu qabu. Itti gaafatamummaanis kan irra jiru. Dhimma Oromiyaa keessatti jaratu gattaa'ee akka diinaatti wal ilaaluu dhiisanii dhaabbilee siyaasaa warra biraatiif fala rakkina Oromoo keessa jiruuf fala qabna warra jedhamu hunda walitti fidanii yaada qooduwaadha waan jedhu kana dhiisanii yaadni keenya waan jedhutti walitti fidanii taa'anii mari'atanii warra bosona jiru kanas xinnaanchuu miti. Muummichi ministeeraa illee gadi ba'anii warra bosona jiru kanaaf ashuuraa kennanii wajjiniin taa'anii haasa'anii kottaa jiran sabni waa murteessu yaada keessan fudhadhaa kottaa bilisaan akka sabni murteessa gochuu irratti jagnummaan kana caala hin jiru jara keenya. Kanatti deemamuutu qaba. Karaa kamiin iyyuu maal iyyuu ta'u Oromoon tokko Oromoo irratti dhukaasee Oromoon tokko Oromoo gara kamiin iyyuu dhaabbatu bitaas mirga sana dhaabbatu Oromoon tokko Oromoo kamiin irratti iyyuu dhukaasee yaadaanis rasaasaanis walajjeesuu hin qabu. Eessaanis immoo nun ga'u kuni
dhiigumaan dhiigatti darbaa deemna malee. Kanaafuu taa'anii dubbachuun gara bal'inaan taa'anii dubbachuun poozitiif ta'uun gaariidha. Kanarratti hojjetamee wayya akkamitti hojjetama Waaqayyo beeku. Dhiifama hojii jara keenya asirratti dhaabuu qabna fakkaata. Nurkaa dhiibe akka malee qabxii keessa lammaffaa sanatti dabarre akka malee nurkaa deemaa. Kanneen keenyas immoo yeroo nuti qabnu dhumeera fakkaata. Obbo Toleeraan akka muddamarra jirutti himee silaa waa'een gabaasaa ministii kun akka malee waccisiisaa jira. Am tokkoon warri itti wacaa jiran isa wacaa nu jenneessisuu hin dandeenya. Dhaabuu qabna asirratti waan goonuu qabnu. Isin hunduu yeroo keessanii baay'ee galatoomaa. Egaa tarii walitti deddeebinaa waan kanas boodumatti illee deebinee harkifnee kaasnaa yookaan saarraatii fi bakka jirtanitti baay'ee galatoomaa isin jedha. Ogeessaa teeknika keenya obbo Nuureessa Baasii sagalee keenya kana uummata biraan nu ga'uu isaatii baay'ee galatoomu jedhaani maqaa hordoftoota Oromiyaanis Network-ONN fi maqaa qophii Yayyabaa Oromootiin nagaa taanu jiraadha.